Egaa guyyaa har'aasii odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee baankii kamiin kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa jaawunarii 2 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbin dura gaaffii tokkoon deebisa. Obboleettiin tokko gaaffii akka jedhu na gaafatte riyaala qabannee gara biyyaa galuu dandeenya baankiitti jijjiiramuu danda'a obboleettiin jettee na gaafatte. Eeyyeen baankiitti jijjiiramuu danda'a qabattee galuu dandeessaa siin jedha obboleetti kiyya. Akkasumas immoo obboloonni Joordaanii fi Beerut irratti gaaffii qabdanii Joordaanii fi Beerut Ameerikaa doolaaraa yeroon jedhu Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin haa dabarru. Tokkoffaarratti kan argannu paawundisterniidha. Paawundisterniin tokko 251 tuqaa saantiba 47 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundisternii tokko 204 tuqaa saantiba 00 sharafa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundisternii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin paawundisternii tokko 197 tuqaa saantiba 98 sharafa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 26 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 19 sharafa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 60 sharafa ooleetiin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 174 tuqaa saantiba 04 sharafa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarrii tokko 136 tuqaa saantiba 08 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 74 sharafa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186 tuqaa saantiba 76 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 67 sharafa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150 tuqaa saantiba 91 sharafa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalii tokko 49 tuqaa saantiba 79 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 00 sharafa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 43 sharafa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarrii tokko 606 tuqaa saantiba 83 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuweet diinaara tokko 493 tuqaa saantiba 50 sharafa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko
shantama tuqaa saantiba 84 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 94 sharafaa ooleetiin jira baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa ooleetiin jira Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 29 sharafa ooleetiin jira inni itti aanu Omaanidha Omaan riyaalii tokko 486 tuqaa saantiba 67 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha Joordaan diinaarrii tokko 263 tuqaa saantiba 37 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Bahaariinidha Bahaariin diinaarrii tokko 495 tuqaa saantiba 38 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Israa'elidha Israa'el sheqel tokko 58 tuqaa saantiba 22 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Kaataridha Kaatar riyaalii tokko 49 tuqaa saantiba 79 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Indihaadha Indihaa ruppiin tokko 2 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessaa qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa hiriyoottan keessan firoottan keessan hin fayyade jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi hamma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.